garuu biyya keenya nagaan hin jiru. Qabeenyaadhuma qabdu sana itti fayyadamuu hin dandeessu. Dargaggeessi sanaa jechatu qabeenyaa qabu kana qisaaseetu baqatee biyyaa baha. Rakkoo sanas bukkeetti hubachuun barbaachisaadha. Malee biyya Awurooppaa yookaan immoo biyya heeraaf seerri jirutti hojjettee sa'aatii keetti sa'aatiidhaan herregamee sii kaffalama. Waliin loliinaati warri biyya keessa jiru biyya fooyya irratti haa ba'u bakka dhiisa. Galaanichi badaadha waan badaadha inni. Biyyuma ollaa kun amma nuyi biyya Arabaa keessaan Duubaayin jira. Kunoo biyyoota Saawudii faa Duubaay faa viizaaf tikkeettiidhaan deemuu dandeessu. Isa booda achirraan illee immoo wayii barbaaddadhaati karumseera gara Eurooppii kanatti darbaa isiniin jedha warra jala jirtan illee. Oromoo keenya malee biyyi keessis immoo namatti hin toltu dhugaadha. Achi otoon arguu du'uurra otoon hin beekiin du'uurra jedheetu qajeela. Sanattis hin muramu. Karaadhuma xiqqoo fooyyee qabu gorsuudha malee isin jedha. Jabaadhaa yeroo dhiyootti immoo simbukkee dhufaan illee biyya keessan. Hayyuu kottu nagaan kottu galatoomuu kenna. Obane. Kara seeran qabeessan deemuu hin qaban. Garuu odeeffannoon Jarman keessatti ati himaa turte sun odeeffannoo dogoggoraa jechaadha. Fakkeenyaaf namni tokko biyya kana dhufee haga keeziin isaa sirraa'utti mana barumsaa mootummaa kaffalaa fi waan hundaa manaan kennuuf mootummaadha. Hin barattaa maallaqa siif kenna jireenyuma noormaalii jiraata jechaadha. Haga prosesni kee dhumu sanitti jechaadha. Haga afaan barachaa deemta. Afaan immoo dirqama perfeektii ta'uu hin qabu. Hanga muraasa wayii barattaa jechaadha. Beeku sirra jira. Innaa wanti namni rakkatu hin jiru biyya kana. Namni karaarra rafuu hin jira. Anillee argee jira. Garuu namni suni mootummaan ji'a ji'aan mindaa kaffalaa fi mana siin kennaaf. Inshuraansii siin qaba. Waan tokkoon yookaan alkooliidhaan yookaan waan tokkoon rakkoo mataa isaatiin daandiirratti baheetu calma hidhee daandiirra ta'a osoo mana qabu osoo inshuraansii qabu jechaadha. Kanaaf namoota akkasii san laaltanii waan akkasii san jechuu dandeessu jechaadha. Jarman immoo Google gootee ilaaluu dandeessaa. Qabeenyanis beekumsaanis biyya guddoo ammoo baqattoota lakkoofsa tokkoffaa osoo keeziin keetillee kufee inshuraansii sirraa addaan hin kutanii mindaa sirraa addaan hin kutanii jechaadha. Osoo keeziin keetillee kufee bahee biyya kanaas hin jedhani. Na odeeffannoo dogoggora qabda. Ittaansitoo ati ofii keetii biyyaa baatetoo namaan biyyaa hin bayinaa hin jedhin. Namni rakkateetoo biyyaa baa. Kana jechuu barbaade. Saamiin fireeshii wayii natti fakkaata. By the way, one thing no confisa jiru waan seetan. Ani miseeji yeroo mudogaltee lalti namee kan akka isaan haala karaa mijataa ta'een biyyaa baaniif gargaarsa kabiraa dhiisiiti. Warra gara Jarmaniitti fakkeenya warra fayyaadhaafaa gara Jarmanii fa'aa deemanii hojii apply godhanii akka isaan achi deemaniif meeqa liinkii ergaa ture. An biyyaan bayinaa namaan jechaan jiru obboleessi. Little knowledge is dangerous jette faranjiin. Information har argatan qofa nuti baratti haasaa yeroo dheeraa walitti dhufee yeroo baay'ee deddeebinee haasawuu walitti dhuftanii si bakka Jarmanii irra geenyetti dhuftaniiti information dhumaa qofa qabdanii kana jecha muufattan malee nuti dhimma Jarmanii qofa haasaan jirru. Bakki rakkoo hin qabne jirtu jechaa jirra. Nama keenya mentally qopheessuunis barbaachisaadha. Maal jedha namni beektaa waan jedhama sila obboleessi tokko sa'aatiitti birrii Itoophiyaa kuma 4 argattaa akkamittiin guddannee siin jedhama.
birrii Itoophiyaatiin miti kana sitti nyaata bitattee mana karaa kaffaltee jiraattu birrii asiitiin garaagarummaan isaa kana inni kana ditteelii kanatu Jarmanis biraas biyya biraas nu fide. Ani namaan garanan dhufinaan ja'an jiru baran. Anu fi kiyya namee qafiin application hojjechaa ture. Biyya garanaa akka dhufan. Garuu karaa seera qabeessaan deemaa. Karaa galaana irraatiin dhufina karaa baqattummaa karaa yeroo dheeraa isinitti fudhatu umrii keessan isin jalaa nyaatu sanirra dhufuurra biyya Itoophiyaa keessanis isa san hoo yaaddan achi teessanii dalagatu isinii wayyaa biyya keenyatti yoo dalagattan waggaa 3-4 karaa kanarratti isinirraa dhumatu sanitti ni guddattanii yoo immoo dhufuu barbaaddan karaa seera qabeessaan hojiidhaan barnootaan akkanatti akka dhufaniif akkas dhufaniin birrii lafa hammaarratuun akka hin jirre piroosesii akka qabu yeroo dheeraa akka namarraa fudhatu kana hundumaaf sammuun namaaf qophooftee akka dhuftuuf dhugaan isin mamma isin fakkeenya biyya sana keessa waggaa baay'ee jiraattan Awurooppaa keessa bara isin dhuftan san Awurooppaa waggaa 10 har'aa waggaa 15 har'aa namni immigraantiin baay'ee waan baay'atee hin jirreef dookumentii argachuun haala salphaadhaan amma yeroo dheeraa sittuun kennan yeroo bakka baay'eedha manni sirraa kaffalamee nyaata argattee qofaaf miti namni bakka keessa jiraatu qofa argatee fi waan nyaatu argatee qofa namni satisfy hin ta'u keessattuu namni biyya keenya namni hojii barbaada birrii barbaada dhufu sigalee sammuun namaa gadi jetti ani xaaliyaan ittiin barachaa ture duraan innaa pirogiraamii tokko irratti hojjechaa ture immigrant film festival kan jiru tokko irratti namoota baay'een interview godhe muuxannoo qaburraaniin nama dubbise hanga ishee godhullee sanumarraa namni dur dhufe cinqii baay'een argine maaliif hoggasan muraasa namni gurraacha hogganan ju'an an figuu gurraatti waan ta'eef malee jara biratti ani gurraacha jeen dubbadhu ammas asumaan richman wanti nan gurraacha jeefi gurraacha an figuu gurraatti waan ta'eef ani sanyii Afrikaati ani gurraattiidha warra kaanis akkanumatti yaa malee ani gurraacha jee nama gurraacha fi adii jee adda akkasitti reesizimiidhaaf adda baasu miti namoota kana muuxannoo isaanii fi namaan gurraacha jettee nama rabsiisiin hin jenne afaan Oromoon dubbadhu siif hin galle fakkaata. Dalagaa gurraachaa hojjetu jettee bakki suni sirrii miti isa jedhu malee namni akkamitti ani jara warra maaliif haasa'uun hin jaalladhu ani jecha yaanyaa xuquruu sana maan jettu sana lakkilee an Oromoo utuu naan jettees walumaa galu mana kana utuu akka jetta ta'e sana miti dubbiin sii galee raamu. Haye sanillee waan itti kaasin qaba amma maal seete ati mee amma waggaa meeqa fakkeenyaaf erga biyyaa baate halko laal anati jette seeraan alaa jedhu san irratti illee dubbadhe sirriidha gorsa nullee kennaa turre waan kana irratti sun sirriidha seeraan ala yaa milkaanis sirrii miti sani si mirkaneesseen jira sirrii miti. Haye isin sirrii miti jettan malee bare nama reality jiru itti muuni namni sun mentally prepared ta'e akka dhufuuf isa gargaara maaliif walirra qaqqabnaa deemna maaliif dhugaa walitti himnu amma mee isin namoota successful ta'anii waan dhufaniif odoo beekanu reality as jiru realize godhanii barnoota jabeessanii qabanii afaan baratanii ogummaa baratanii hojiitti seenanii yeroo muraasa keessatti of dandanii baham jiru garuu namoonni immoo akka waan biyya jijjiiruun haala isaanii jijjiiru takka xaaliyaan irraa faransaay dhaqu faransaay irraa jarman dhaqu jarman irraa as deemu achi deebi'u as gidduutti waggaa 5 harkaa dhufa beektu isin namoota baay'eetu jira namoonni keenya jechuudha maaliif sammuun isaanii as dhufanii waanuma bakka haala salphaadhaan akkuma dhufan hojiin itti kennamtu waanuma birriin akkasumatti argatan itti fakkaatu jira namoonni baay'ee muuxannoon namaa wal caala ogummaan namaas jechuun sammuun namaa wal caala akkaataa namni waa hubatu miti jira namni hundumti tokko taalenjii jiru fees godheetiin wahitti bahaa. Nama miliyoona 3tu ala bula. Faransaay illee nama 20,000 miti 10,000 guutu warri bulu sun warri viidiyoo sana. Viidiyoon isin ilaaltan sun immoo namni suni mana galu dhabee miti isinitti nima warri Faransa waan biyya baqattummaa kana mana galu dhabee miti hedduunsaa inni karaa darbaan gara Ingilisiitti cehuuf jedhee hedduun namaa kan harka kennuu hin barbaannetu jira kan immoo hagammoo harka kennutti dunkaanatti hidhatee keessa galutu jira hin bulan siin hin jee dildii jala hin bulamanni garuu
ani gannata yookaan immoo biyya badhaadhina kottaa jechuuf hin jenne riyaalitii jiru dubbachuu irraatiin hin bulamaa ala hin bulama. Biyyi itti namni hin rakkanne hin jiru. Maa Itoophiyaattuu namni waan nyaatu dhabee karaarra dhaabbatee kadhata. Yoo biyya heeraaf seerri jiru keessatti dunkaana sana jala ciiftee ati yoo ambulaansiitti bilbilte dhufee dhaattee ambulaansiin fuudhee mana qorichaa si keessa beeki. Itoophiyaatti garuu dubartii ulfi dahuudhaaf jettee hospitaala hidhatteetu yoo birriin qabaanne gad ari'amte beeki. Sii galee? Kana waliin wal madaalchisuunis rakkinaatiin jechuuf hin jedhe. Eesh ati akkamittiin sooromtestii nutti migaa isa barbaannama. Eesh. Jaba nan beeka biyyatti jirtu sanatti nan beeka ani beeyyee qabee haga ubsaala urubburru maalo muula tokko hin beekan hin dandeessu. Eesh. Sirriidha garuu biyyoota biraatti hin dandeessa seerri maqaatu biisee tokko malee Awurooppaan kun seerri illee seera tokko qabdi jedhu miti garaagara. Isin danda'amuun beekaanan. Seerri garaagara. Amma fakkeenya biyya Jarmanitti jedhani noo dubartii amma namni warri waraqata hin qabne dubartii waraqata hin qabne tokko nama waraqata qaburraa yoo ilmoo qabaate sababaa sanaanitu akka muksitiitti waraqati kennamaaf yookaan inni dhiiraati argata yookaan isa dubartiitti argata. Wanta akkasii amma fakkeenya Noorweey yookaan Siwiidin keessa hin jiru kun seerri kun. Sii galee? Fakkeenya achi addee biyyi kunoo dhufee asii biyyuma isheen jirtu kana. Warri Siwiizerlaandii yoo naannoo afaan xaaliyaanii haasa'u yoo jiraatte rakkina naannoo sana keessatti uummata xaaliyaaniitu baay'ata. Uummata xaaliyaanii koomunitii uummata xaaliyaanii kanaa wajjin itti dhiyaattee jennaan nama gurraacha taatee jennaan si hojjisiisu. Yoo asiin kara daanga kara Faransaay yoo ta'e hundinuu akkaataa ati itti deemtu haalaaf namoota ati itti dhiyaattudha. Yoo sa'aatii 24 mana keessa teessee bilbiluma kee iskiriinii bilbila keetii galagaggashaa oolta ta'ee afaanillee hin barattu akkaataa biyyattiillee hin barattu rakkina wanti hundaan tattaafachuudha.